TikTokiin hin gubate ijoolleen keenya qabdinan tokko amara qabdinaan deebi. Ijoolleen ibboo isa qabatanii bira keewwatan miti dhaggeeffadhaa ijoolleen Oromoo gowwaadha. TikTokii gubate cafa qoynaan TikTokii hin gubate TikTokii afatu gubate makan. Sama yoo keessaan beektate deemii dawwalee akkam gootan seete dhaggeeffadhu. Achitti kaameeraa duubatti caccafaqaa fuula isaa kana kan hin jirre as baasaa malee isirra si jammar bantanii laayivii bantanii tumtan taana. Ati miseenjira doktorii na dhagaye miseenjira asirra finnaan amma finna asirra finnaan. Hayyee. Amma mana hojii kana innaan dhumarraa meetii ta'uu hin gubate waan ta'eef abboodisitti mala galma gadi baan booddee. Si jammar immoo akkantiin hin jenne silkii isaa ala sumarkaa balleessan. Waa meeme ijoolleen keenya bardeen gowwaadha siin jiran jechuun ani sinirra beekee soo hin taane hammuma yaada kooti silkii isaa bakka inni jiru osoo wayitii kan barreef silkii isaa ala sanarkaa balleessaa yoo qabdan amaara tokkoffaa isaa jechuudha lafa isaa balleessuudha. Imo keessa TikTokii keessan immoo yoo sida lakkoofsaan banattanitti karaa iimeeliitti qayyaradhaa. Sinii galee lafa sin jirtan argamuu danda'ama amma akkasitti mal iimeeliitti qayyaradhaa Oromoon qabamtan jechuudha akkasitti lafi sin jirtan. Akka ati Facebook irraa arginu sabati. Magaalaa fi nama as finnee irra qabna. Naqachisa. Walla. Okkee la booddee baqaa shee si gamu gurbaa fiddaas. Ijoollee meeshaa uumaat qabu ijoollee. Asitti finne bal'ukkatti. Akka ofii jiraati deebifamanii harkaan buune dhaggeeffadhu wallaahi laazim ijoollee yoo qabdan dhaggeeffadhaa. Harka lamaanidha miila lamaanidha akka jarri osoo wayitii ka'aniillee isin deebi'anii hin qabne amaarri qabittiin lafa namaan geessu dhaggeeffadhaa. Amaarri otoo keessaa bahuu tattaafatti wallaahi laazim. Harkaa miila hidhaa caccabsaa akka jarri osoo wayitii deebi'anii isin irratti uffaxaruu dandeessi waan ta'eef rafiitii qabdanii nama rafu. Wallahi sa'aatii sana isinitti kaate akka ta'e ni katte kanaafiyyuu caccabsaati fayyaa dhabsiisaa kaati obbiraan qaba jedhaa yookaan isinitti deebuu dandeessu wallahi hin kolfinaa isin kan akkanaati bar ijallee bassuu dhabanii namatti manii hafaa nan qabaatti qabamtani of eeggadhaa hamma dhaggeeffadhaa tokkoffaa isaa TikTokii takkaan hin deemina meemii profaayilii qaqayyaradhuuti abbaa bara milikiliki jarri faarsan sana keewwadhuutu dhaqii garee jaraa keessatti hidhanii nama hamma qabamee jiru laaliitu. Nama amma qabamee jiru jechuudha achitti hordofuu dandeessa. Wallahi ijoollee sadi fayyaa jechuudha gatii jarri amaariffan beekne as baasaan jiran jechuudha. Bootaa jarri eegasii Oromoo wajjin dalagataa turan bootaa Oromoon jirtu hanga dhumaa hanga jargeessanii hanga indaganaatti dabalchiifachuuf deema taaran sinii galee. Asiruma taati isin sa'aatii 24 fayyaa saqaama fayyaas baasanii enee birri kaflaloo yee birri lammaan አይደለም እነሱ ናቸው ብሪ ለለመና ሰው የሚይዙት እንጂ እኛ ማለት ወላሂ ላዚማ ባንገና ያለ ኮንታንት ናይ ማውሮ አስረታ አይበርቃማ ፈያቴ ሲሰኒ ብሪን ከፈለ ጀዳኒ ኒበር ወንድም ያለ እኔ ብር ከፍላለሁ እኛ የብር ራብተኛ አይደለም እናታቸው ተበዳ ቡሽቶች Gestir gada orang keluar badai ya ada kapten. Apa muka jasa san dua masalah esbas anjan ini re orang mal. Dua mal ya esbas taani berdak eno fidan ini mucangka ta dua tejera kan birayu kabatani yu cafaran nagge fadda hidi ramurani jiran toko gura ramurani jiran kana kamu mafayas amara kamni jedani bar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haye. Kana befa sana jesane kana la jesu ko bangangan gudara. Mal karu berata. Kamu mafayas basani bar yo marukutan keso dan bilkesan ille mulla takallen juru bar. Mata kana rambi cuwai dingni way mulla tamali naguma kanas basani tani amara kamni rajadan. Ene bir kafiyo tallo jada bar jadat tay. Assalamualaikum. Media kamenti beri kafa. Jangan sunen dulu nanti ani mah. Lebat. Dua aja. Wale. Hendak kamu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمك أربعة ما في فدقة وبيت بقى تقول ماكينة فايدة إنك إذا ما تبتكي فايدة ما تبتة
Mee sirriitti argaattan. Wanni saadatti namni yoo argee lallaalee bira deemee jettanii isuma hojjetee ijaan kun duuba bageessa. Inni bara Islaamas yaa bara wallahi jee waswaata. Islaamummaadha walaakin tuktukii gizamanii fayyadama jettedha bakka kaanitti makiinaa faadha soofetti waan akka mazaraa tokko biraarra oduman qabaminiin duratti gaafa guyyaan nagaa. Yaa bo efe Islaama ta'ee kalasmeega ulee kanarree gooti qorraa lakabsine. Ifi Islaama ta'e kanneen gadde Oromoo kana barkanuma kanaan nideen gadde ajjeefame gurbaan arsii amaara kiristaana jechuutti dhageesse Oromoodhuma ta'eedhaaf malee musliimaa kiristaanidhaan jiran. Islaamaan beektu baramaa. Kiristaanaa fi Oromoo jaan jiran dhugaa keessa baran gomman juun Jiran maal musliimaa musliimatti abbaan garaa akkamiitu jabaatee nama ajjeesa ta'u abbaan asirraa waatan otoo isaan maal jedhanuu jechuudha. Otoo dhahanuudhaan mucaa qooqa walitti cabsanii dheengaddi yeroo as baasuudha mucaan lubbuun keessaa bahuu ka'ee jira kanaas ittiin baafnu kan bira jiran ajjeesan jedhanii dhiisanii keessaa qulleessan natti fakkaata lammataas baasuu didan. Kaleessa ijoollee walloo jala dhaqanii kadhatanii isa nu baasaa nutti dhannee isinii gadhiifnaa jedhanii hanga har'aa kadhachuu jiran. Gurbaasan meemee namummaas hin beektan. Qaata ajjeesanii gad darban yaake. Hinduun jedhani maali ganama kan. Hinduun jedhani. Hayyee meemee masarajjaa isaa. Ani tiktookii tokko ani profaayilii jiraa hidhadhee jira mee kan garee jiraa keessa jira. Anta beekti qabadhee. Waan ofii kun dhiirri. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagame kan jartamee amma wanti tokko jechuudha mucaan arsiisan dhugumaan du'eeraa ta'e dambe hin beektaa daaritti akka inni du'e. Ilaali ani wanti naqee reessa isaa argeen jiru dhaggeeffadhu. Reeffa isaa wanti argeen jiru dheengadde akkuma kana mucaa bakka cafacafamaa gurri ijoolleen bicuu cafacafanii gurra irraa kutan sun ijoollee Oromoo harka jiru sun habaafamu as baasaa jenna yeroo as baasamu mucaan dadhabee jira sii galee. Otoo namni danatini nama jahatama wayii minaamini wayii jiru maamaaratti irra jiran as baafnaa mucaan dadhabee jira waa takka illee dubbataan jiru akkuma xeephaa wayii as harkisanii as baasanii jennaan kun du'eera sirinkatti du'eera isaa kana kameeraa cufadhaatu kan biraa qabaa fidaa jedhanii lammataas hin baafnaan an guyyaa sana lammatan argine sii galee jarri wanti jedhanii dubbatuu jiran kan biraa qabanii ta'anii waa biraa dubbataarani malee isa sana daggatanii iyyuu jechuudha. Jari kawaa akka kennaa ta'e bar kenna fayyaalee jedha bara Oromoon gara laafannatu duraayyuu Oromoo ajjeesan. Gurra muran jedhan sana argitee ati hin argine bara. Kenna ajjeesuun itti an fakkeenyaaf qaban kana ajjeesuun itti mijata. Argee jira. Nama ajjeesuun jaalata Oromoon. Ibboo qaama fayyaas baasanii birri kafiyyee xaalloo jedha bara sirra taa'ee. Jaalata Oromoon. Ibboo qaama fayyaas baasanii. Hayyee dubbadhaa mee yaada qabdan. Osoo ajjeesanii ka isaanillee egaa kenna tokkicha ajjeesanii isaanii kennallee ka isaanii tokkicha ajjeesetti mul'isu qabaata Oromoo. Samiiraan duun hin beeku. Mucaan amma hin jiraan beelufuudhaan baay'ee godaatii haa guddaa malee mucaan nafsidhaan jira barri hin duune. Hin duune yoo margite ati. Atiin argiteerta moo akkamiin informationii qabdaa? Informationii qaba dhugaa. Kan yoomirraati mee? Hadhaa amma sa'aatii kana informationii qabdaa? Hadha miti noo kaleessa gurmuu caan hin jiru jarra maaraa. Kaleessa hin jira kaleessa nafsidhaan jira. Garuu irraan hin amma ammaatti. Wallahi rabbi isaan haa gubuu bakka daa'ima gabaan nyaata garaa hin qabne san guban. Keenya Oromoon duu malee gumaa yoon baafattee beekti miti. Haadha bannaashin gumaa maal baafatta wallahi amma gumaa baasuu qabna mana jirrutti. Shamarri illee waraana ajjeesa mana keessa jirtanitti marsitti naqa nyaachisaa warra nyaata dalagaa. Isin biraa baqadhaa malee lafa jirtanutti Oromoo yoo bira jiraattan taatani wallahi laazim biraa baqadhu amaarii sobdee bakka tiraafteetti si huutee si jeefti. Amaarii waan akkana garaa jabaatan keessan jiran. Sii galee? Warroonni shakkii qabdanidha irraa fagaadhallee wajjinillee nyaatannaa. Warri haara taatanii isaan turan mana keessallee warra akkasirra lollee wajjinillee nyaatannaa. Warri haara. Amma barbaadummaa
tokko Umar jedhamu TikTokii fayyadamu. Rabbi bakka jirrutti nagaan nu haa eegu malee maal jechuu dandeenya. Ilkaan sanii dhiyoo kana garafanii jiranii jennee arginee turre lammata bakka